mallattoon jaalala dhugaa maal ta'a jettanii yaaddu komentii irratti naa barreessaa isin jedha. Walitti dhufeenya jaalalaa keessatti mallattoon jaalala dhugaa maali? Jaalalli dhugaa akkamitti dhufaa? Jaalalleewwan jidduutti wal jaalatan jaalala dhugaa qabaachuu isaanii akkamitti beekuu ka jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Nagaan dagannee akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun hin dagatinaa. Yoo ammoo viidiyoon kun isiniif tole mallattoo like jettu tuqaa. Akkamitti beeknaa jaalala dhugaa akkamitti beekuu dandeenya waan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Namoonni baay'een waan jaalala keessa jiran itti fakkaata. Garuu jaalala dhugaa jechuun maal jechuudha ka jedhu suni deebifnaa jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun wantoota baay'ee of keessaa qabaa jechuudha. Jaalalli dhugaa kabaja of keessaa qabaa. Jaalalli dhugaa kabaja jaalallee ofiitti qabaachuuf keessaa qabaa. Jaalallee ofii dinqisiifachuuf keessaa qabaa. Jaalallee ofiitiif eegumsa godhuuf keessaa qabaa. Miidhaa bifa kamiifuu jaalallee ofii irratti dhufu hin keessummeessuu jechuudha. Jaalalli dhugaa mallattoowwan jaalala dhugaa ilaallaa jechuudha. Jaalala dhugaa keessatti kennuu fi fudhachuu, jaalala kennuu fi fudhachuu irratti haala dureen taa'amu hin jiru jechuudha. Haala duree tokko malee osoo waan tokko jaalallee kee irraa hin eegin akkuma inni jirutti jaalattee jaalala kennitaa fi jaalala irraa fudhattaa jechuudha. Kuni mallattoo jaalala dhugaa keessaa isa tokko jechuudha. Nama agartee yeroo hunda dhabuu hin barbaanne walii gootanii jechuudha. Haala dureen isin keettan hin jiru jechuudha. Akkuma jirtanitti wal jaalattanii jaalala kennanii fudhachuu irratti haala dureen kaamu hin jiru jechuudha. Mallattoo jaalala dhugaa isa kanaa jechuudha. Gammachuu walii kennuu jechuudha. Yeroo hundaa jaalalleen kan kee akka gammadu, jaalalleen kan kee akka hin gaddine, jaalalleen kan kee yeroo gaarii akka dabarsu, akka kolfaan dabarsu, akka bashannanee dabarsu, akka walirratti gammaddan miira isaa eeyidee haala suni gammachuu jaalallee waliitiif jechuudha. Gammachuu jaalala waliitiif guyyaa walii gammachuu namoonni jaalala dhugaa qaban yeroo hundaa gammachuu walii eeguu jechuudha. Mallattoo jaalala dhugaa kanaa jechuudha. Aarii fi miidhaa walii irratti akkamitti walii keessummeessanii yeroo tokko tokko walitti mufachuun yookaan ammoo wal dallansiisuun ni jira jechuudha. Garuu haalum kamiimuu gara aariitti dabree san irra dabree waan biraa hin godhu jechuudha. Gara walitti bu'iinsatti hin jijjiiramu jechuudha. Osoo haga fedhaan wal mufachiisanii yookaan wal rifachiisanillee gara aarii yookaan gara gaddaa yookaan ammoo gara addaan deemisaatti hin fiiguu jechuudha. Jaalalli dhugaa osoo haga fedhee namni si wajjin jiru sun si miidhe jechuudha. Jaalalleen kan kee kun si miidhe gara mufannootaa gara aariitti gara biraatti hin jijjiiramu jechuudha. Haala kanaan miidhalleen odoo dhufee wal gammachiisu yookaan ammoo dhumni isaa wal ta'uu gara wal ta'iinsatti dhufaa jechuudha. Mallattoo jaalala dhugaa keessaa wal gammachiisuu irratti jechuudha. Wal gammachiisuu wal qabate osoo jaalalleen kee hin beeynellee ati gammachuu isaatii fi waan inni hin yaanne aarsaa inni hin yaanne kafaltaafi jechuudha. Akka jaalalleen kan kee gammaduuf waan addaa gootee gammachiisuuf mul'istaa jechuudha. Sun mallattoo jaalala dhugaa mul'isaa jechuudha. Kabiraa ammoo yeroo hundaa waan sirrii walii gootanii jechuudha. Haga kamuu osoo wanni fedhee walitti bu'iinsi yookaan ammoo wanti biraalleen kan uumamu taate hagam akka jaalattu, hagam akka isaaf adda taate, hagam akka jaalala keessanii fi gumaacha kafaltu jaalallee keetiif mul'iftaa jechuudha. Kunis mallattoo jaalala dhugaa keessaa kabiraatii jechuudha. Yeroo jaalallee kan kee agartu jaalallee kan kee akka hiriyaa jireenya keetitti laaltaa jechuudha. Akka nama egerii wajjin jiraachuu deemtu, akka egerii
jaalala keessa itti fufsiisuu qabdanii laaltaa rakkinna isaa qoodachuuf tattaaffataa jechuudha. Yookaan ammoo rakkinna isii yoo waan tokko rakkatee yoo waan tokko rakkattee waliif qoodatanii walirraa rakkina sun hir'isuuf deemtan malee walirratti jabeessuu yookaan ammoo wal miidhuu yookaan waan karaa garaagaraatiin walitti dabadalaguu fi hin deemtanii jechuudha. Kunis mallattoo jaalala dhugaa keessaa ka biraati jechuudha. Ammoo inni biraa hinaafa of keessaa hin qabu jechuudha. Jaalalli dhugaa waan tokko hiriyyaan kan kee goote itti gammaddaa ittiin boontaa malee as deebitee hinaaftee yookaan akka hiriyyaan kan kee kufuu yookaan ammoo akka inni nama biraa wajjin walitti dhufeenya qabu goote shakkii uumtuu jechuudha. Kanaafuu jaalalli dhugaa yeroo kamuu hinaaffaa yookaan ammoo mallattoo jibbiinsaa of keessaa hin qabu. Gammachuu isaa yookaan gammachuu walii arguu fi jaalalli dhugaa maal godhaa? Yeroo hunda aarsaa kafalaa jechuudha. Hin miidhama gammachuudhaaf jecha hin miidhama hanga wanni yaadan sun galmaan ga'utti bakkaan ga'uuf gaaniinitti jaalalli dhugaa gammachuudhaaf aarsaa guddaa kafalaa jechuudha. Waan tokko dalaguuf deemtu yeroo hundaa jaalallee kan kee waliin mari'attan malee akkanumatti lafaa kaatee waan tokko hin gootuu jechuudha. Kunis mallattoo jaalala dhugaa keessaa ka biraati. Yoo mallattoon amma asii olitti dubbanne kun jaalala keessan keessa jiraate dhugumatti jaalalli keessan jaalala dhugaatii jabeeffadha. Maarree hordoftoota koo mallattoon jaalala dhugaa kaardha viidiyoo kan jalatti tarreeffame keessa wanni hafee yookaan ammoo yaada yoo qabaattan wanni itti daawuu barbaadan yoo jiraate bakka komentii kanatti naa kaa'a. Achi ammoo isinillee yaada keessan fudhadhe egerii jabeessee akka gaarii dalagee fidaa jechuudha. Hordoftoota koo namoota komentii qabdaniif komentii jalatti na barreessaa yaada kanarratti hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti yeroo gaarii.